Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboleeyyan kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Waan dhiyeenya kana miidiyaa irratti obboleessa keenya Hamzaa Ibrahim haasawaa taasisee wajjin wal qabate waa hedduu dubbatamu jira, namoota hedduutu haasawee irratti innillee reefu tokko viidiyoon taane tokko waraabee ture waa'ee lubbuu su'aatii fi kana. Akka hawaasaatti hawaasni keenya kun akka tokko jira. Akka sirriin jiru. Hawaasa beekaansaa awwaalamee wallaalaansaa beekamina fakkaata. Hawaasa akka malee ta'e hawaasni oguu gartee qaroon sulaa beekaadha. Isaan keessa dubbachuu baatee callise kanummaan gartee humaan beene dubbate haala hamaadhaa ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni kun hayyuun isaanii beekaan isaanii dura deemee ummata karaa sirrii garsiisuu qaba. Yoo hayyuun namni beekaan ulamaa'iin karaa sirrii nu garsiifne namni wallaalaan ka'ee karaa hallayyaatis karaa hunda fiigee dhaqaa jechuudha. Kanaaf akka ummataatti dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Gama biraatiin namni tokko ka'ee yoo amantii waa'ee amantiidhaa akkuma fi beekutti gartee akka beekumsa islaamaan ta'initti akka beekutti haasa'u taate namni kun ilma namaati. Akka ilma namaa tokkotti qabanii deebisaa isaa kanuu barbaachisa. Deebisaa itti duuluu loluu kana osoo hin ta'in qabxiilee takka takkaan qabxiilee inni dubbate irratti waan inni haasa'u irratti wanni akkanaa fi akkanaa sirrii miti bakka tanatti ragaadhaan hadiisaa fi quraanaan bakka tana sirrii miti jennee miidiyuma irratti akkasitti deebisaa itti kanuu barbaachisa. Cufumatti akkanatti gartee namni kun gowwaadhaa wallaalaadhaa nama jaahila yoo jenne tun deebisaa miti. Tun deebisaa dhuunfaa isa waa'ee isaa dubbachuudha malee deebisaa dhimma san namoota adda addaa namoota amantii tana beekaniif hin beekne dhageeffata. Namoonni sun hundi akkamitti hubatan waan jiru yaaduu qabna. Waanuma gartee namni tokko dhagee osoo miti. Miidiyaa san irratti waan haasa'eef namuu miidiyaas ni qabna, ulamaas ni qabna, beekaa ni qabna. Qabxii san takka takkaan bakka tanatti akkana jee akka kun sirrii miti. Bakka tanatti akkana jee akka kun sirrii miti. Jennee huba keessaa baasuu barbaachisaa jechuudha hawaasa keenyaaf. Viidiyoon inni irraan tan haasisuun akkasitti ta'a. Akka waan namoonni amantii biraa hordofufan akka wanni sun dhugaadhaan qabatamaan waan jiru waan saniitti fudhatee akka ragaatti gaa bira dhiyeeffata jechuudha. Kanaaf waan gartee akka malee san waan daba san adda baasuu qabna. Boru yoo rabbi jee gama barkoo miidiyaa irratti yoo rabbi jee boru namoota beekumsa amantii qabanis finnee dogongorootaa fi hanqinoota haasawaa san keessa jiran finnee kan uummataaf adda baafnu ta'a. Hangistu obsan nu egaa isin jenna. Hedduu galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.